ثاني نجون قوتيشا بومغورا توجو زرفي مغورا ترتيو قافتمات بودا أكا قوسات متيارا أورمون تقول ما نالانو ديبيس من نكون إيجا أمتك يهدو تتوريجا ميك أتلامي ميك أتدرارمي تيارا صدركا كنا كم جيني مليار والجيني دو كنا أبنين دوبن نسلار فتار فنو كنا فنيتو كنا وان قوسامتي وان سلامتي واقع كنا نجاي قالنا جوتي أرس مك مسانجران صدركا رجيني كنا كنون فتشافول دورات كنا في دوغنت فيدمو دفتكم مان كينيا مرتسدا ulfaat asmannaa gootanii hunduu akkanumatti bareechineeti maatii isaanii tullubooloo dhaqnee achitti qophii cimaa jira maatiin achitti eegaa jiru uummanni eegaa jira bahee qeerroon eegaa jira miidhagsineeti taphachaati akkasumatti deemnee miidhagsinee sagantaa achitti jiru hirmaannee gara dhufnetti deebinaa ulfaadhaa addaaf addunyaadhaan maatii waggaa 40 booda hawweetoo eeggatu biraan geenyaa ulfaadhaa sifachi wal biraan gorruu akkanumatti akka wajjin deemnu adaraa isiniin jedha galatoma waan magabaabdeen boqoleeta moosisaa yaadannuu dabarsu qabsaa'ota keenya waan magabaabaa jechuufini qabsoon kan keessanii sinitu itti dararamaa ture sinitu ba'aa guddaa baachaa ture haa ta'uuti warri ala jiran warri ala jirru Dr. Baqqalee qorra otoo hin jedhiin aduu otoo hin jedhiin karaa dippiloomaasii karaa jaarsummaa karaa hawaasummaa waan hundumaa hojjechaa nama ture qabeenya isaa beekumsa isaa waan dandeettii isaatiin obboleettii keenya maree waliin mana isaa waliin naafisa obboleettiidha baay'ee waa'ee Oromoo dantaa uummata Oromoo gubbaarratti dantaa saba isaanii gubbaarratti yeroo isaanii qabeenya isaanii dandeettii isaanii kan hundumaa itti dabarsaa turanii haa ta'uuti har'a carraan arganne kanaan biyyatti deebi'uu isaaniitiif nutis nu gidduutti argamanii har'a nageenyaan uummata isaanii simannaa akkasiitiin arguu isaanii baay'ee kan nama gammachiisu kanaafi iddoo isaanis bu'ee galatoomaan jedhaa hundi keenya kan qabsoo kana asiin ga'uudhaaf hunda keenya biyyatti deebisuudhaaf kan wareegaman qeerroon Oromoo abbootiin Oromoo uummanni Oromoo wareega guddaa kan baasan hedduu galatoomaan jedha kanaaf asiin nu ga'uu keessanii baay'ee isin galateeffannaa gara fuulduraattis qabsoon hin calqabame malee hin dhumne gara fuulduraatti tokkummaa keenya cimsinee eenyummaa keenyatti boonnee gara fuulduraatti dantaa uummata keenyaa iddoon ga'uudhaaf tattaaffii gochuun nurra jira harka wal qabannee yeroon waliin qabsoofnu malee walirratti qabsoofnu akka hin taane ni beekamaa ta'ee harka wal qabannee hundi keenya kutaadhaan amanteedhaan yookaan immoo ilaalcha siyaasaatiin adda adda otoo waliin qoodin harka wal qabannee gara fuulduraatti akka tarkaanfannu abdii guddaa qabna galatoomaa isiniin jedha. Manaa isaaniis yaada gabaabaan waan dabarsanii Oromoo galatoomaa sinirraa dhalachuu koo baay'een gammada bagan Oromoo ta'e sinittan boon naboonsitan namni koo naboonsitan ulfaadhaa jiraadhaa akkanumatti rabbi tokko nu taasisee tokkummaa keenya tikfannee tokkummaan keenya dagaagee sabaaf sablammoota ammannee namni biyya ormaayyuu nama ormaa wajjin jiraanna yaa saba koo yaa lammii koo orma saammannee lammii keenya jabaadhaa tokko haa taanu ulfaadhaa qeerroon koo abbootiin gadaa haadhotiin koo shamarran qixxumti keessan ulfina guddaa qabdu rabbi ulfina isin haa kennu rabbi qe'ee nagaatti isin haa galchu rabbi of kalchee akka nuuf simattan kanatti rabbi moosin simatee qe'ee keessanitti isin haa galchu ulfaadhaa ulfina nutti agarsiiftan kan ulfina keessan kana qe'ee keessanitti ulfina kana qabadhaa galaa ulfinni kun sin faana haa galu galatoomaan isiniin jedha kana caalanii baay'ee sin ulfaadhaa. qeerroon konkolaataa malee dhuftaan konkolaataan buute waan ta'eefu akkasumatti waliin deemnee aga deebiitti waliin deemnee jechuudha aga buraayyuutti konkolaataan deemee deemuu jira. Xawiyyee.